Intarneetii bilisaa nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti jedhata waaqayyoo. Akkuma beekamu yaa'u ji'oota darban muraasaa fi intarneetii bilisaa fayyadamaa akka turre beekamaadha. Namoonni hin dhageenye hin beekne illee jiraachuu dandeessu. Amma yeroo gabaabaadhaa fi intarneetiin bilisaa muraasni isaa cufameera hojjechaa hin jiru jechuudha. Kanaaf amma intarneetii bilisaa ana bira waan jiruu fi kallattiidhaan karaa keessan dubbistanii fayyadamuu dandeessu. Sababni isaa yaa'u asirratti waan gadhiisee nurratti cufamuu waan danda'uu fi kallattiidhaan karaa telegiraamii koo na dubbistanii asirratti menshin siniifan godhaa telegiraamii koo achirraan haayinaan jettanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kana gochuudhaaf garuu dhiifama wajjin jaalalaan isin gaafadha. Yuutuubii koo Gaaddisaa GB Tube kan jedhu dhaqxanii yuutuubii koo sabskiraayib naa gootanii iskiriinshoot gootanii deebistanii telegiraamii irratti naa ergitu jechuudha. Warra naa ergitan hunda keessanii fi aappii sanaa fi kallattii liinkii isin ittiin qunnamuu dandeessan isiniifan kennaa waan ulfaatu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf yuutuubii koo Gaaddisaa GB Tube jedhu dhaqaatii sabskiraayib naa godhaa walaa gargaaruun isiniin jechuu barbaada. Guddaa galatoomaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao. Kena kainu gadi kiracha, lensa fina nanu kodi.